Ashama akkam nagahaa jirtu kuni Yurstek podcastidha. Har'a waa'ee dhaabbata Yurstek irratti Yurstek Academy yookiin immoo waa'ee barnoota teknooloojii Yurstek kennu keessatti waa'ee tokko hubannoo tokko kennuudhaaf qophii addaa kana qopheessine jechuudha. Akkasumas kaayyoon barumsi kun dhufeef maalii kaja'uu fi barumsi kun ammoo maal of keessa qaba namni barumsa kana barate hoo maal ta'uu danda'a kaja'uu fi kan kana fakkaatan viidiyoo kanarratti kan kaasnu ta'a. Kanaafuu hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura ammoo subscribe nu gochuudhaan miidiyaa keessan guddisaa isiniin jechuun barbaada. Tole qophiin keenya inni har'aa namoonni baay'een waa'ee Yurstek Academy hedduu gaafachaa jiranii wanni mankunoo maalii akkamitti galmoon irraa eegalee wanti hedduu gaafileen karaa giruupiitiinis karaa chaanaalii adda addaatiin sooshaal miidiyaa irratti illee kan gaafatamaa jirru. So kanaafuu gaafilee kanarratti hundooyne kaayyoo keenya irraa eegalee waa'ee kaayyoo Yurstek Academy kuni sababa inni hundaa'ee fi kanarraa jechaa irraan tana kan haasofnu. Dhugaa keetii har'a waa'ee maatii keenya Yurstek Academy ilaalchisuudhaan wantoota tokko overview kennuu fi akkasuma mootiyyuu namoota hanga ammaatti nutti hin makaminiif illee qajeelfamoota tokko kan kennu nu ta'a jechuudha. So yoo gara sagantaa keenyaatti deemnee Yurstek Academy maali kan jedhu irraa haa kaanu jechuudha. Jalqaba irratti kaampaanii sooftuweeraa dhaabbanni Yurstek almost erga hundaa'ee waggaa tokko darbee jira jechuudha. Yurstek jechuun wanti maan isaatiyyuu dhaabbata teknooloojii keessan jechuudha. Dhaabbata teknooloojii keessan jechuudha. Kunis wanti nuti hundeeffanneef kaayyoon keenya guddaan uummata keenya sadarkaa teknooloojii addunyaan itti deemaa jirtuun wal simsiifnee waliin tarkaanfachiisuu fi jechuudha. Waggoota tokkoon kana keessatti maal keessa turre kan jedhu yoo kan ilaallu taate nuti jalqaba waggaa takkaa kana keessatti tajaajiloota akka software developmentii, akka website developmentii, app developmentii akkasuma mootiyyuu digital marketing serviceedhaan adda addaa tajaajiloota kennaa turre jechuudha. Akkasuma waa'ee artificial intelligence illee dhiyeenya itti daballe. So business online irratti gorsa adda addaa kennuudhaan almost waggaa tokkoon darbe kanarratti dabarsaa ture jechuudha almost. So amma waa'ee fedhii hawaasa keenyaa kana hubannoo keessa galchuudhaan hawaasni keenya teknooloojii baruu barbaada. Teknooloojii fedhii olaanaa qaba jechuudha. Fedhii hawaasni keenya olaanaa qabu. Akkasuma immoo nuti akka qaama dhaabbata Yurstekitti jalqabuma karoora kennaayyuu Yurstek Academy gadi buusuudhaan dhaabbata barnootaa damee Yurstek jalatti Yurstek Academy jennee moggaasuudhaan dhaabbata teknooloojii uummata keenya barsiisuun akkasuma nu qofa osoo hin taane namootuma biroos tiimii baay'ee qabna. Waan nama tokko lamaan ta'e osoo hin taane instruktoroota ogummaa garaa qaban walitti fiduudhaan Yurstek Academy kana gadi dhaabnee akka uummanni keenya baratee gara teknooloojiitti cehu godhuudhaaf jechuudha kaayyoon keenya guddaani. So mee kanarratti atis Yurstek Academy kun maali kan jedhu hamma tokko maal fa'aa kennaa kan jedhu irraa itti fufnu jechuudha. Akkuma ibsuuf yaalteetti Yurstek dhaabbata soofteerii akkuma ta'etti achuma jalatti ammoo Yurstek Academy kaayyoo guddaa qabatee dhufee jira. Kaayyoon inni qabatee dhufellee nuti yeroo barannu rakkinoota hedduutu nu qunnamaa ture. Rakkinoota nu qunnamaa ture keessaa ammoo yeroo barattu afaanii fi rakkinni afaanii jira. Waan namni si barsiisan hubachuu dadhabuu dandeessaa rakkina adda addaa irraa kan ka'e jira. So kanaafuu rakkina nuti argine san namoonni biraa arguun qabu kaja'u irraa jecha kaayyoon keenya. So kanaafuu waan kana gadi buusnee afaan keenyaan afaan Oromootiin teknooloojii kana tokkoon waan addunyaan yeroo ammaan tana dimaandii guddaa irratti godhaa jirtu kanaaf. So karaa saniin finnee Yurstek Academy kan hundaa'uu danda'e tokkoffaan sanii jecha. Inni itti aanu ammootu generationiin dhufu generationiin ilmaan keenyallee waan kanarratti teknooloojiidha jechuudha wanni fuula dura dhufaa jiru hundinuu. So kanaafuu ammarraa eegalee shabaabni dargaggoonni fi shamarran yeroo ammarraa eegalanii barumsa kana baratuu qabanii boru osoo AI'nis tahee soofteeriin adda addaa dhufee replace nu godhin duratti
nuti waan kana ofirraa barannee waan kana onni gochuu qabna. So kanaafuu waan nuti beekne kana mootu waan nuti argine kana mootu biyya baqaa keessatti teenye kana kagoone kana namoonni biraallee haa godhanii warroonni barattoonni biyya keessa jiranis ta'ee warroonni biyya arabaa jiranis ta'ee akkasumas warroonni awurooppaa fi ameerikaa jiranillee barumsa kana baratanii bakka jiranitti of haa jijjiiranii kaja'u irraa jechaa. So kanaafuu Yurstek Akaadaamiin koorsii gara koorsii 10 takka of jalaa qabaa yeroo ammaa kanatti fuula dura mootu inshaallah babal'isnee haala addunyaan irra jirtu laala babal'isnee dhufuun keenya hin oolu kaayyoo guddaa qabna waan ta'eef kaayyoon keenya asitti dhaabbachuudha miti jecha. So kanaafuu barumsa teknooloojii karaa 10 takkaati wanni barumsi kun Yurstek Akaadaamiin kun of jalaa qabu sanniin keessaa kanneen akka artificial intelligence fundamentally akkasumas application development website development full stack development akkasumas namoonni front end back end illee namni baruu barbaadanis adda addatti waan jiraniif so front endinis back endinis ni jiraata. Itti aansee ammootu yaa wantootuma ati amma himte kennini English course ni illee ni jira computer basic ni jira barnootileen akka graphic design ni jira so ammasi barnootileen akka video editing ni jira so barnootilee almost gara 11 jechuudha app development ni jira already maqaa kaastee jirta barnootilee hedduu kana boodarralee kan sirriitti gadi fageenyaan itti kan deemnu ta'a jechuudha amma akkuma ati jettee wanti guddaan yeroo baay'ee rakkina qofarra haasoo osoo hin taane qaama furmaataa ta'anii argamuun immoo iyyuu waan hunda caalaa jechuudha kanaafuu nutis akka dhaabbata Yurstek tokkotti akka dhaabbata uummata keenya teknooloojiidhaan ceesisuudhaaf dhaabbatee tokkotti rakkinoota kana furuudhaaf dhufnee jechuudha so rakkinoota kun immoo iyyuu keessattuu rakkinoota dimensionii baay'eedhaan ilaaluu dandeenya jechuudha keessattuu waa'ee namoota biyyaa isin dura podcast irratti sagantaa irratti rakkinoota hedduu kaasnee turre jechuudha namoonni keenya yeroo ammaatti biyyaa bahuun qabanii biyya isaanii ta'anii teknooloojii baratanii yeroo ammaa kanatti addunyaa biroo waliin dalaguu danda'an yoo xiqqaate immoo iyyuu namoota naannoo keenyaa sana kastaamaroota naannoo keenya jiran kastaamara taatee fi maamila taatee fi uummata kana dijitaalessuu danda'uu qabda. Addunyaan gara diidaalaatti akka deemaa jirtutti wantoota san gochuu dandeessa waan ta'eef jechuudha. Yoo xiqqaate biyya keessatti waan kana gochuu qabda. Rakkinoota maal irraa haasofne yeroo darbe rakkinoota waa'ee deemtee barahaa keessatti waa ta'u uummanni biyyoota akka Libiyaa biyyoota biroos deemteetiin achi keessatti rakkinoonni guddaan dararaa guddaan sirra gahee maatii keettis darartee miliyoonaa ol gaafatamtee qaamni keetti cicciramee gareen immoo kanarrallee darbee kan lubbuun darbullee jira jechuudha. Bishaanuma nyaatamuu bira yoo soomne biyya achi yoo deemtoo tarii bishaanii nyaatamta. San bira tartee Awurooppaa yoo deemtee jireenya like waraqaa eeggatu jira waraqaa kana keessatti adeemsa kana keessatti baay'ee ni jiran obboleeyyan keenya. Sanaafuu obboleeyyan keenya ni jirani hedduu isaanii isaan kanneen gaafa gaafatu baqa wanti hin jiru fakkeenyaaf afaan barachuu maaliin kun jira garuu hin jiru karaa barnootaatiin dhufaniiti waan akkanaa information akkanaa kana tareetii hin argan ta'a maaliifuu iddoon social media irratti oolu kuni baay'ee murteessaa waan ta'eef jecha kanaafuu yeroo asii gabaabsu rakkinooti kunniin hundiniyyuu wantoonni gaaf kan haasofne sunniin hundiniyyuu ammatti wanni guddaan fookasiin kenna rakkina kana furuudhaaf Yurstek Akaadaamiin dhaabbatee jira. Maaliin dhaabbate uummata keenya teknooloojii barsiisuudhaan jechuudha. Nuti dhugaa takka jira. Gaafa baradhaanii jijjiiramtan jennu waan tiyoorii haasaa hin jiru. Anaaf ati qabatamaan jechuudha. Waan konfidensii guutuudhaan haasa'u anaaf ati har'a biyya baqaa keessatti biyya gubbaan sitti cufaa biyya dachee sitti goydu like boksii wahii keessatti karaa banannee har'a nuti. Carraa uummanni Awurooppaa qabu laal. Carraa uummanni Ameerikaa qabu laal. Carraa baay'ee qaban jecha warra biyyaarra yuumoor. Sigalee internaashinaaliyyuu waa barachuudhaaf jechuudha. Tariitii rakkina afaanii qaban. Rakkina afaanii waan qabaniif onlaayinaan hin barenne ta'a. Kanaafuu rakkina kana furuudhaaf nuti amma akkasitti argamne. Uummanni biyyaa tarii baankilee adda addaa maal banachuu danda'a. Rakkina afaanii qaba yookiin immoo doolaaraan kafalee onlaayinaan barachuu itti ulfaatuu danda'a. Kanaaf nuti rakkinoonni kuni maaliif sirriitti garsiisu barbaade rakkinoonni kun rakkinoota salphaa miti furmaanni nuti finnee dhufnellee furmaata waan akka salphaatti ilaalamuu miti jechuudha. Afaan keenyaan teknooloojii barsiisnee
beginner jecha nama waan takka hin beekne waa'ee teknooloojii irraa barsiisuudhaan koorsilee kenna kana keessatti hamma intermediate gahutti beginneraaf qophaa'e jechaadha wanti hundinuyyuu. Kanaaf rakkinoota kanneen haala kanaan furree uummata keenya kan sadarkaa teknooloojiitiin ceesisuu danda'uu qabna. Akka uummata keenyaatti yoo laaltu akka Itoophiyaa sana biyya keenya Itoophiyaa sanatti yoo kan laaltu ta'e ummati biraatii fi ummata keenya gaafa laalti ummanni keenya bakka san hin jiru. Ummanni keenya bakka barumsaa san hin jiru. Ummanni keenya wantoota adda addaa jala darbee jira. Ummanni keenya sammuun isaanii kontrool ta'anii jiran. Namoonni isaan hordofan, namoonni adda addaa wantoonni isaan achirraa godhan, wantootuma fanii fi maal laaluu fi yeroo fi dabarsuu malee online seeneetiin namni social media irraa waan gaggaarii dhaga'u maybe percentaa 2 yookiin 3 ta'a. Kanaaf garuu social media osoo beekne social media kana wanti irraa gochuu danda'uu qabna. Social media kana biizinasitti psychology social media tu barummata sammuu hadochuudhaan beekta. Exactly. Sigalee wanni godhanii akka ati waan ofii barbaadde san irratti akka ati focus hin goone amma akka TikTokin akkamitti akka eegalee bargaa kana dura documentary walii ilaalee na fakkaate I think sa. Amma maali hayyummaan isaanii sammuun ilma namaatun yeroo ammaa kana namni waan dheeraa taa'ee ilaaluudhaaf obsa dhabaa jira. So kanaafuu waan gaggabaabaa goonee akkamitti nama san bakka san tursiisuu dandeenya. Social media san platformii san banee namni tokko akka achirra turu akkamitti goona ka jiru. Sammuu namaa ammootu entertain ni jaalataa miti daftee waan daddabarsu kana sammoodaatti osoo hin yaadiin sa'aat akka sa'a 2 sa'a 3 fa'aa achirratti si qabuudha jechaa kaayyoon isaanii which means isaaniif tasaakee jira wanni sun itti milkaa'anii jiran. Isaan nutti fayyadamamaa jiran isaan. Exactly. Akka osoo ati hin beekne jechuun fakkeenyaaf daqiiqaa takka lamamaa godhan osoo ati hin beekne like scroll gootaa daqiiqaa takka scroll gootaa daqiiqaa osoo akkasitti scroll sogotu like maybe sa'aatii 2-3 fixuuranis. You see? Sanuma kaayyoon isaanii kanaaf ummati keenya osoo beekan jechuudha. Ammas bar beekuu dhabuu rakkinaa miti. Garuu information akkanaa kana yoo qabaatanii callisuudha rakkinni. Kanaaf ummanni keenya waan kana beekee business jijjiiruu ni dandeessan. Personal portfolio keessan ijaaruu dandeessan. Facebook keessan, TikTok keessan, Instagram keessan, channelii biraalee YouTubein already iddoo tiisiraalii fi wantoota garagaraati wanti itti deebisuu dandeessan. Warroonni follower gurguddaa qabdanillee business guddaatti jijjiiruu dandeessan. Ija banadhaa jechuun ni barbaada. Wanti bakanaan. So asi haa deebisu. Kanaafi ummanni keenya kana hubatee akka barumnootaan uf ijaaree cal jedhee sa'aatii baay'ee dabarsaa oolurra gara biizinasaatti akka jijjiiru taayimii isaa gubaa jiru kana akka garanatti deebisu akka barnoota deebiseetiniin waan diijitaalaati wanni haasaa jiru barnoonni nuti kenninu barnoota diijitaalaati barnoota teeknooloojiiti fakkeenyaaf suuraalee garagaraa wanti jechuu dandeenya boodarratti dhufuu dandeenya. Anyways rakkinoota kana haala saniin hubatanii rakkina kana mootu hiyyummaa keessaa of baasuudhaaf biyya ufii keessatti mana ufii keessatti taa'anii addunyaa waliin dalaguudhaan uf jijjiiruu danda'anii kuni anaaf mootu yeroo deebi'a kuni fakkeenya guddaadha biyya samiin isiisitti cufa biyya dacheen isiisitti goydu biyya kana keessatti ennee nuti har'a uf barsiisnee ufii keenya struggle goonee barannee akkamitti akka dabarsine ni beekna waan ta'eef jecha struggle hedduu keessa dabarree dhufnee har'a iddoo kanarratti ifaa argine laal ifaa abdii argine. Kanaaf yoo nuti gochuu dandeenye mootiyyuu biyya baqaa keessatti yoo waan kana milkeessuu dandeenye ummanni keenya kan biyyaas baratee wanni hin milkaa'uneef hin jiru carraa parsantii 50 ol nu caala qaban warra Awurooppaa carraa parsantii 90 ol nu caala qabaniishu. Kanaaf sanin jechuun barbaada. Kanaaf wanti keenya Yurstek Akaadaamiin rakkinoota kanneen furuudhaaf ummata keenya gara teeknooloojii ceesisuudhaaf kan argame jechuudha. Asumaan immoo gama barnootilee kennaatii fi akkasuma barnootilee kana akkamitti baratama fakkeenyaaf dhaabbanni waa'ee pilaatfoormii keenya kanarra waan tokko haa himnu jechuudha. Pilaatfoormiin keenya kun akkamitti barnoota achirratti kennamatti haa deemnu. Kanuma haala gaariidhaan ibsinee jirra. Haga ammaa rakkinoota irraa haasofnee jirra. Rakkinni bakka jirutti ammootu dirqama furmaan illee jiraatu qaba miti. Furmaata sana ammootu namni biraadhaan fidu.
namni biraa kan uu fidu jiru which means numaatu fiduu qaba jechaadha rakkina argite san irratti formaata fiduudhaan kaayyoon guddaan qabannee dhufnellee Yourstake Academy qabatee dhufe kanuma. So kanaafu platformiin Yourstake Academy amma karaa irra jira yeroo gabaabaa keessatti amma kan addunyaa irratti ol bahu ta'a. So kanarratti ammootu nuti barumsi kuni namoonni baay'een yeroo gaafatan akka waan laayivii yookaan ammootu akka waan sa'aatii specific ta'etti ta'anii sa'aatii hagana hagaa kanaadha laayivii seenaa yookaan ammootu hin jira mitiiree zuumiinis ta'uu danda'a akkasitti fakkaataa jira namoota baay'ee. Actually mee bakka kanatti mee Yourstake Academy kun maali? Isuma kanaa naa ibsi. Maaliifuu audiensii kennaaf akka sirriitti ifa ta'uuf Yourstake Academy kun maali? Innummaan iyyuu jechuudha. Yourstake Academy platformii e-learningiti, platformii barumsaa jechuudha. Kan irratti baratan almost kolleejii online jechuun ni dandeenya. Akka kolleejiiti. So achi keessatti ammootu barumsa adda addaa qabatee barumsa san irratti ammootu wanni certificate Ameerikaatiin kan wanni ta'u kan kennudha jecha which means certificate internationally ni kenna. Achirratti ammootu barumsa barbaade namni barbaade barumsa san filatee irratti baratuu danda'a kolleejii jechuudha akka kolleejiiti akka yuunivarsiitii akka kolleejii akkasii kolleejii online yeroo jennu barnoonni kuni yoo afaanitti sin qabin itti fufa. All right, so barnoonni kuni akkuma teetti sana platformii onlineati. Platformii gaafa jennu waan biraa jechuuti. Platformii jechuun waan akka Facebookii, waan akka TikTokii, waan akka YouTubii amma irra haasa'aa jiru kana platformii jedhama. Weebsaayitiileen adda addaa akka Amaazonii kunifaati. Kama akkasii kana karaa barumsaatiin immoo yoo fudhatte bara akka Coursera akka Coursera fa'a Udacity amma exactly Etio Codersiin kan irratti dhufe san akkasiisanidha afaan Oromooti afaan wantiitiin almost mostly Coursera popular ida namoonni keessattuu barumsa hordofan Udacity Coursera kan beekan jiru Udemy fi Coursera so maal jechuun barbaadeeti kanaaf platformii yeroo jennu ila wanta akkasiisanii platformii gaafa jennu websaayitii fi aappii mobaayilaa appilikeeshinii mobaayilaa isuma kana buufatuudhaan Yourstake Academy kan yookiin immoo Yourstake Academy jedhanii search godhanii yookiin liinkii masanaan seenanii gaafa seenan nuti akkuma uffanni achirra gurguramu sana fakkeenyaaf Amaazonii irratti meeshaa gurguramaami nuti immoo koorsii onlaayinaa kan qopheessineeti platformii keenya irra kenna yookiin websaayitii fi aappii keenya keessa keenya. Websaayitii fi aappii keenya keessa gaafa kennu ammootiyyuu namni achumarra tuquudhaan maal godha jechuudha akkuma uffata order godhatu sana koorsii barbaade ilaalee tuqee achumarratti siistemuma keenya irratti onlaayinaan kafalee achi gaafa kafaleetiin transakshinii nambarii itti galchu yookiin lakkoofsa akkaawuntii achirra jiru sana itti galchee kana rakkoon qabu viidiyoo biraa tiitoriyaalaan qopheessina gaafa galchu bitee jalaa banaa jechuudha. Eega jalaa bani hoo koorsiin nuti qopheessinu ila akkuma amma isin asirra YouTube irratti hiittaniitiin yookiin asumarraa laalaa jirtan kanatti websaayitii keenya san keessatti koorsii nuti qopheessinu practically jechuudha. Practically barnoota san iskiriinaan laalaati practically sirriitti hanga Z'tti kan barsiifnu ta'a jecha qopheessinee koorsii qophaayaa yeroo barbaadanitti fakkeenyaaf akkuma YouTube kana yeroo barbaadanii seentaniitti waan barbaadan hordoftan sana koorsii qophaa'aa erga bitattanii booda sa'aatii feetanitti barnoota dura ta'uu danda'a barnoota booda ta'uu danda'a hojii namni qabus hojii dura ta'uu danda'a. Ufdura yuunivarsiitiileen parsantii 50 ol cufamuu danda'an እንደዚህ አይነት ፓወርፉል ቃላቶችን ተናገሩ kanuma irratti hundaa'uudhaan namoonni hedduun biiziidha kunis hojii qaba yaada kanarraa ka'uudhaan so kanaafuu namoonni fedhii barumsaa qaban akkasumas namni kereerii isaadha shift gochuu barbaadu namni hojii ofii jijjiirrachuu barbaadu akkasumas namoonni hojjettoota namaa ta'anii ammootu hojii ofiidhaa namni uummatuu barbaadu so sa'aatii dhabuu danda'a. Amma fakkeenyaaf platformiin kuni mainly wanti kana karaa akka Courseraatii fi maaliidhaan dhufuu dandeef maali yeroo baay'ee yeroo laayiviis ta'uu danda'a zuumiidhaan yeroo barumsa barannu maal tahaa akka tasaa rakkinoota adda addaatiin yeroo sanitti kilaasiitti argamuu dhabuu dandeenya yeroo sanitti dhufuu dhabuu dandeenya maaliifus which means sa'aatii san nuti yoo hin argamin barumsi sun nu taree jira jecha.
So kanaafuu san hunda rakkinoota san hunda hambisuudhaaf namni akka tasaa yoo ittiin mijatinis ta'e yoo haajaan adda addaa isa qunnamteellee ta'e sa'aatii ofii barbaadetti viidiyoo san pilee godhee banee laalee of waliin piraaktis godhee san boodatti deebi'uudhaan of barsiisee ofii isaatti of barsiisee yeroo kana jennu ammoo qormaatatu jira. Pilaatfoormiin nama dabarsuuf qormaata san malee jechuudha. Qormaata adda addaatu jira. Piroojaktiidhaan adda addaatu jira. Barumsa kana baratanii calma jaaniin deeman. Piroojaktii mataa ofii kan hojjetantu jira jecha. So piroojaktiidhaan sanis hojjetanii ofii isaaniitii sa'aa isaanii tolutti gadi ta'anii halkan ta'uu danda'a, ganama ta'uu danda'a. Namoonni sa'aatiin isaaniidha hundi adda adda. Sa'aatiin ani qabuu fi sa'aatiin namni biraa qabu adda adda. So kanaafuu sa'aatii isaa tolitti namni sun erga waan san bitatee achirratti enrool godhee irra gadi taa'ee booda ammoo sa'aatii isaa toletti taa'ee waan kana banee laalee baratee of barsiisee riisarchii adda addaa irratti dalagee hagamta akka qayyabadde yookaan hagamta akka naagalee wanni kun kajoo ofirratti ofii isaatii waliin wanni ijee akkasumas nuti ammootu pilaatfoormiidhaan adda addaadha akkasumas sooshaal miidiyaa irratti keessattuu teelegiraam irratti illee guruuppii adda addaa ni qopheessina warri koomunitiin barattoonni waan kana keessa jiru bakka takkatti walitti ni qabna koomunitii uumne. Community sana irratti warra koorsii wal fakkaatu warri wal fakkaatu walitti akka waliin haasawnu achirrattis deebii yoo qaba gaafii yoo qabaatan bakki isaanii galii yoo jiraate ammoo akka gaafatuu danda'an wanti kun firiidamiidha jecha firiidha sa'aatii barbaadetti namni baratee bakka kana naan galle kootu naa ibsi jechuun mirga qaba. Abbichi inistiraaktarri sun ammoo gaafii barataa saniidha san ammoo ni deebisa jecha. So saniifuu sa'aatii isaaf mijatetti wanni kun kataa'u malee laayivii yookaan sa'aatii sadiitti seenisaa furii baratta saa shanii aga jaha baratta waan jaamu qabu jecha abbichi bitate sun sa'aatii isaa tolitti barate san booda assignmentiidhaan adda addaa qormaata adda addaa kaachirra jiru akkasumas piroojaktii adda addaa achirratti hojjechuudhaan gaafa waan kana sa'aatii ofitti fixee ammootu sartifikeeta ka argatu jecha. Maaliif namoonni yeroo baay'ee kakaasaa jiran maali barumsi kun yeroo hagam fudhata fa'aa jaan. Barnoonni kun hin dhumatu akkuma tikaafti kana jechuun waan yeroo haganaatti fixan jennu gama keenyaan ta'u osoo hin ta'in wanta nama baratu san irratti kan hundaa'u ta'a. Akkaataa yeroo inni qabuuf hagam takka waan kanatti kenne namni sun waan kanarratti sa'aatii hagam kenne guyyatti namni sa'aatii takka itti kenne fi guyyatti namni sa'aatii afur itti kenne walqixa hin fixu waan kana. Kanaafiyyuu haaluma sanaan akkuma tuquudhaaf kaasisana. Sa'aatiin suni nama baratu san irratti hundaa'aa nutis by the way akkasuma baranneeti har'a ogummaa kana argan nuti namni dhufee laayivii yuunivarsiitii jiru barnoota laayivii fakkeenyaaf ati eegaltee turte yeroo laayivii sana gaafa eegaltu yeroo kaan barsiisatu hin jirre yookaan immoo situ hin jirre maaliifuu namni exactly sa'aatii sana irratti argameetiin hin barachuu hin danda'u waan ta'eef jecha kanaafiyyuu barnoonni keenya tokkoffaa gama sa'aatiitiin wal qabatee yeroon abbuma irratti hundaa'a sa'aatii isaa mijate barata kan amma addunyaanis baay'ee waan tuqee barataruu barbaadu addunyaanis yeroo ammaa kanatti gamana deebitee jirti 100% garana deebitee jirti pilaatfoormiidhaan nuti itti baranne hundiniyyuu ni baranne achi booda waan baranne sana waliin barsiisaa waliin follow up gooneeti practice gooneeti waan sana ogummaa sana horachuu dandeenye konfidensiidhaan waan barbaannu hojjanne jechaadha fiilii keenyatti. Wanni kun bara yoo yaadan akkami beektaa? Ati viidiyoo banteef dura keessa jechuun akka waan barsiisaa si dura taa'ee si barsiisaa jirutti yaaddeetuma hojjechuudha bara waan biraan qabu. Actually sanumaa bara jechuun imma teesseetuma of waliin sa'aatii barsiisaan haasoosa waan inni haasoosan akkuma yeroo kilaasii keessatti barannu. Exactly. More wanti caalaa jiru. More amma kuni advaansimentiin isaa advaansimentiin isaa maal caalaa laayivii ka barsiisan jisan caala. Osoo yeroo hundaayyuu ka argamtu yoo ta'e laayivii ka barsiisu caala tariitii jidduudhaan yaadni siin kutaa maaliif sammuu namaati waan adda addaa yaada osoo barattu fa'a onlaayinaan jechuudha tariitii jidduudhaan wanni biraa si qunnamuu danda'a maatii qabdaa hiriyoota qabdaa wanni garagaraa si qunnamuu danda'a jidduudhaan bilbila kaasitee deemuu dandeessa waa hedduu jira gaafa achi deebitu barsiisaa yoo lakkoofsa lamarra jiraate yeroo ati achi yaadaan deebitu yookiin bakka ho'iitti as deebitu inni lakkoofsa 10 irra ga'ee jira lamaa 10 jidduu ka jiru mootiyyuu si jala darbee jira jechuudha barnoonni yeroo sanitti so amma maali reeka onlaayinaa wanti kun qopheessinee jennu kun hoo maali advaansimentiin isaa fakkeenyaaf duraan yeroo baradhu bakka naa hin galle yookiin bakka yaadni naan taree wayii of duuba deebisee viidiyoo akkuma amma fakkeenyaaf haasaa kenna kana yoo barbaadan uf duuba deebistanii dhageeffattan kana uf duuba deebistanii barnoota sana hordofuu dandeessan. So
kuni carraa baay'ee guddaadha. Ammallee gara addunyaan kun guutuun illee gara naas deebi'aarti. Waggoota dhufan keessatti waggoota kurnan dhufan keessatti keessattuu biyyoota Awurooppaa fi maala siin durallee waan kana dubbadheen ture. Parsantaa 50 ol yuunivarsiitii fi kolleejiin addunyaa kanaa ni cufamu. Waggaa 50 yuunivarsiitii keessatti baratuun waste of time. Waste of time jedhanii ilaalaa jiran dhugaadha. Namni iskiilii tokko jaajaa torba keessatti osoo gonfachuu danda'u waggaa 4 fixuun qabudha amma kaayyoon. Exactly sanuma bar. Actually bar juma 4 shanitti fixa bar. Yoo like ji'a 4 shan jahatti ka fixu. Ati already of taawwan yettee of argattee jirta already confidence idaan ogummaa san ka baratte san ni qabatte. Tole amma mee as haa deebinu. Enga haagana jennee wantiin kuni platformii kanarratti yeroo baratan waa'ee certificate isaallee kaasteerta already certificate internationally certificate Amerikaa kennina Amerikaa keessa taxpayeridha so shareholderiin kennallee Amerikaa Texas keessa jiraatu jechuudha kanaafi dhaabbanni kuni dhaabbata biyyoota sadiirraa hundaa'edha jechuudha tokkoffaa Egypt irraa Egypt Iraqee, yes. Egypt Iraqee ambassador le asii qabna. Timota Brale asii qabna. Kan biraa mootiyyuu United States Texas irraa nama hedduu investoroota illee ka achi jiran jechuudha. So gara biraatti immoo biyya keenya irratti Itoophiyaa irratti illee tiimii baay'ee ciccimoo teeknikaal tiimii baay'ee gurguruu lafee dugda dhaabbata kanaa ta'an achi jiru. So dhaabbanni kuni wantuma namni dhuunfaa tokko lama ka'ee ol kaa'ee inni jiru osoo hin taane dhaabbata duubni isaa baay'ee structured ta'ee fi dhaabbata baay'ee cimaadha jechuudha. Kaayyoon keenya illee pilaatfoormii kana asitti dhaabuu osoo hin taane kaayyoon keenya baay'ee guddisu. Uftura wantoota tarii asirratti amma hin tuqne garuu kan guddatu jira. Pilaana waggaa 5-6 qabna. Inni biraa immoo wanti jiru barnootni amma jiru kana nam tokko barnoota koorsii kana bitee erga wanti jedhee booda asin dura guruupii irratti illee kaasnee turre atis personaalii kaastee turte yeroo update goonu barnoota kana fakkeenyaaf yeroo update goonu amma fakkeenyaaf haasaa keenya kana kan YouTube irra keenyu kana haasaa kana yeroo booda kaanii update goona hin jedhamu. Barnoonni garuu yerootti keessattuu hamma barnoota teeknooloojii hanga ta'etti yeroo waliin deemuu danda'amuu qaba saffisaan. Tariitii waggaadhaan jijjiiramuu danda'a, tariitii ji'a jahaan jijjiiramuu danda'a. Kanaafuu yeroo amma update godhaa. Exactly. Kanaaf ammallee hanqinoota garagaraa yoo kan jiraatullee ta'e uummata keenya maatii keenya barattoota keenya dhageeffannee bakka hanqinoonni jiru sanillee yoo wanta nuti hin argin hanqinni yoo kan jiraatu ta'e hanqina sanillee inni furuudhaaf update ni godhama. Lammaffaa mootiyyuu teeknooloojii yeroo isaa waliin jijjiiramu kana saffisa kanaan teeknooloojii haaraa dhufu wantuma aynata tokko teeknooloojiin garuu update ta'aa dhufa. So namni yeroo waliin akka deemu waan sanillee update gooneef inni. Kanaafiyyuu barnoonni keenya kun update ta'aa dhufa. Garuu gaafa update ta'u sumunii takka irraa fudhannu jechaa nuti. Tokko dhiyoo tana update goonee jirra. Gaafii waa'ee kanarratti yoo update gootanii birrii dabalataan kafalsiistan immoo maali kajaa'ucha. So kanaafuu birriin dabalataan kafalamu hin jiru. Yoo pilaatfoormii irra ka jiru update tahee kan namni bitatee already enroll ta'e sunillee automatically ofiin sistemni keenya update godhaaf jecha. Namni sun achumarratti dashboard ofiidha yookaan immoo profaayila ni qabaata. Akkuma Facebook kana barbaachisa namni profaayila mataa ofii qabaa footoo jijjiirachuu danda'a maqaa jijjiirachuu danda'a sartifikeeta achi keessatti argata achuma keessa taa'aa fi barumsi inni haga ammaa barate raayitii godhee bira dabraa yoo ni argitan seentanii yeroo laaltan baay'ee ni jaalatanii sistemni baay'ee flexibiliidha. So kanaafuu achuma keessatti waan barbaadan san update ni godhamaaf. Yeroo update godhamu sana mootu akkuma ati kaasoo fi yaaltetti birriin dabalataa yookaan immoo kaffaltiin dabalataa namni sun kafalu tokkollee. Lifetime ta'a jechuudha walumaa galatti. Lifetime ta'a. Tariitii yoo ka ilmaanitti illee darbu ta'e jenereeshinii dhufutti illee darbuu danda'a jechaadha. Barnoonni har'a baratamu sun achumarra isinii ta'a. Aktivitiin isin gootan hundiniyyuu achumarra ta'a jechuudha. So haala sanaan jechuudha. Haalli yeroollee namarratti hundaa'aa wantoota tokko kaafnee turre waan kanaa wal qabatee wanti biraa wanti kaasuu barbaaduu jirate.
yaa kanuma ka platformiidhaan wal qabatee ka jiru namni tokko achirratti seeneetuma jalqaba iimeeliif paaswordii isaa itti galchuudhaan meembara taha erga meembara ta'e booda immoo koorsii barbaachisan filatee koorsii ammallee gaafii takkoon haa dhufe as biratti dhiifamaalee namni baay'een kakaasu barnoota kudhata akkanuu barachuu ni dandeenya afaa akka joobaallee ni jira so kanallee seeraan I think ni haasawnu jayaada viidiyoo itti aanu irratti miti. Yeah, actually video braatiin waa'ee kana irratti kan haasawnu ta'a jechuudha. So kanaafi gaafiilee biraallee itti deebina garuu hammaaf ammoo waa'ee pilaatfoormiitiin wal qabsiiseeti akkamitti namni waan kana barata barumsa kun maali akkamitti hundaa'e kajoo hundaayyuu kaasnee jirra diippilii keessa seennee keessa buunee akkamitti barata namni tokko taa'ee barata jennee ibsinee jirra. So kanaafuu viidiyoo itti aanu namootu yookaan mootu viidiyoo torbaan dhufuu irratti kanuma irratti itti fufna jecha. So waa'ee dhaabbata Yursiteekii fi akkasuma immoo Yursitek Akaadaamii irraa hubannoo hamma tokko argattan jenneeti yaanna waa'ee kana irratti illee dabalataan kan uf dura kan itti fufnu ta'a jechuudha. Chaanaalee keenya kana immoo subscribe gochuudhaan maatii nu ta'a waa hedduu irraa baratu waa hedduu irraa qayyabattu akkasuma immoo nutis nu guddisuudhaan hamilee nuuf ta'a isiniin jechuu barbaanna hedduu galatooma nagaatti.